teknoolojii kana fayyadamte asirra baatee mul'attu kun waa meeqa keessa dabartee as keessanitti fakkaate. Sanee kanaafu biyya baqaarratti walgatuun walganuun dhiiga ofirraa otoo qabannu dhala ofirraa otoo qabannu walganuun walgatuun seenaa keessattis aadaa keessattis walaa gatanii uumaa miti garuu waan rakkatees hin beeknu waan rakkatees hin beeknu keessa seenuuf jaarsummaas miti garuu maaf akkas barbaachisee of mul'isuun feesbuuk irratti of maxxansuun maal jaalalli dhugaa si jammar feesbuuk irraan bahu. Ashiisaat bala manni maa ibala. Sani laali yaa minti. Feesbuuk fi tiiktook irraan sirbu baay'ee jaalalli dhugaa onnee keessaa sirba. Jaalalli dhugaa maal haasaan jira man qonyaadhu. Kanaaf akkasitti yaada ispeeshaalii warri biyya alaa jirtan isinis of eeggadha. Dhiiran taanetti of hin kennina maallaqa keessan hin ergina. Nama hunda namanina qullaa keessan hin ergina. Anillee dubbadheen beeku waan akkasii. Waan akkasii keessa seenuun barbaadu. Of eegaa biyya keessatti nama meeqatu lubbuusaa dhabe. Haala kanaan intalli kun kophaa jirti, biyya ormaa jirti. Hamileen namaa kan jedhamu hin jira. Of ajjeeste otoo waa tokko taate hoo. Argitaniirtanii dhaloonni meeqa akka miidhamuu danda'u beektani miti. Kanaaf dhiisi baqatu. Sun immoo dubartittiin ani homaa jechuun hin danda'u si galee. Har'a si jaalate kaleessa akkuma har'a si ta'u kana si ta'a dhiirri nama biraa dhiisee bakka biraa deemu jechaadha. Akkuma amma sagaduuf akkuma har'a abaaboo kennuuf akkuma har'a maraatuuf kanaaf ta'aaf ture. By the way. Kanaaf waan addaa miti addunyaan wal fakkaattuudha. Addunyaan wal fakkaattuudha. Addunyaa kanarratti immoo sammuu namaa miidhanii sammuun keessan boqonnaan argatu sunitti himuuti. Sammuu namaa namni miidhee bara baraan boqonnaan argatu nyaatu ittiin goru uffaturraan bareedu deemuu karaan hin dhumuu fi deemuun milkaa'u jireenyatti hin bahu kana beekaa dhugaa waaqaan siniin jedha. Waan akkasii yoo naasee gaarii miti jedheen dhiisa waan baay'ee jechaadha. Kanaaf dhiisaa bakka dhiisaa. Amma koo namni Nasra namni ati fakkeenyaaf namni waan ati goote tokko irratti namni dhibbi si mormee namni 5 si deeggaraa jira taanaan karaa dogongoraarra jirta barra. Namni Oromoon immoo jechaadha. Namni 10 namni dhibbi si mormee namni 5 si deeggaruun jechuun ati kufteerta jechaadha. Namni 5 sun nama kufaatii kee si jajjabeessaa jirudha. Si galee miti maajoritii dhaga'uu qabda bara. Safuu faadaatti guddanne miti. Indee ati obboleettii qabda obboleessa qabda. Ilma dhiiraas akka miidhamu gochuun qabdu si galee. Si galee miti ilmi dhiiraas rakkoo ofiisaa qaba. Ilmi dhiiraa rakkoon namni hin hubanneef baay'eetu jira. Haa ta'u immoo walii dhoksuun baay'ee kafaneef waa baay'ee sattareefi jetta. Ani waa gadi bahees akkas ta'e sin jenne akkasis jibbas hammeenya isaas hin dubbadhu naan jette ishee wajjin haasa'een jira si galee akka haasoftuuf maaliif dhalarraa qabdi. Anillee akkas naan jette. Isaatu harka jiraan si galee dhiigni kun immoo gosa qaba. Mana qaba, karra qaba, balbala qaba lakkaawachuu dandeessi. Si galee miti. Dubartiin Oromumti dhiiruma dubartii biraa dhiisee gaafa kan biraa dhaqu akkumatti amanteetu mataatiin jedheen mana nama jireenya biraa diigee bara jireenya koo wajjin hin jiraadhu. Maa diigee jalqaba. Rakkoon dubartiin Oromoo rakkoo baay'ee hin qabdu. Rakkoon bultii irratti dhufu baay'een isaa riisarchii illee godhameera rakkoo dhiiratiin. Si galee miti keessattuu kan Oromoo beekamaadha. Haa ta'u rakkoo sana xiinxaluufis miti nuti garuu haamilee walii yoo eegni maal ta'a? Bakka dhoksinee jaalala keenya jaalalli dhugaa onnee keessatti mul'ati. Mul'attu gadi hin baatu bari mul'attu bari jaalalli dhugaa akkatti ibsitu wallaalta. Feesbuuk irratti wal battantee sobdee uffata liqeeffattees ka'uu dandeessaa diddibattees ba'uu dandeessaa jaalalli dhugaa garaa keessaa ibsuuf hin dandeessu. Waan amma naman kabaju tokko naman jaaladhu tokko jechaadha. Akkattiin jaalala koo ibsuutu na cinqa. Akkattiin kabaju akkattiin bakka nama san dinqisiifadhu na cinqa. Si galee naman jibbee immoo jechaadha. Daqiiqaan akkanatti hin fudhatu. Nama nani wanni jechuu barbaade jechaadha. Si galee. Kanaaf anarra waan ga'e tokkotu jira. Asumaanin sinitti immoo barbaada. Anarra waan ga'e tokkotu jira. Garuu ani mo'adheen darbe kaa. Mo'adheen darbe. An kadhadhee bara jireenya koo ani dhiira kadhadhee dhiira jaaladhee ani waliin maraadhee tokko hin qabu. Sini galee miti garuu gaafa maraatanii dhufan dhugaasti fakkaatee onneen dubartii laaftoodha daftee amantii jaalalaan mo'amuu dandeessi. Jabina keen ilaalu, guddina keen ilaalu, maalii keen ilaalu dandeettii dhiironni dubartii amansiisuu qabu. Si galee sobaanis haa ta'u dhugaadhaan si galee. Deebi'ee garuu gaafa na kaadu, gaafa dhala narratti gate, gaafa ulfaan dubartii dhungachaa viidiyoo gadhiisuu danda'een as ga'e. Dubartittii sanatti simee dhumarratti garuu isaan salphiseeni adda isaan baasee dhiisee jechaadha. Hattummaa isaas maal waa meeqa salphiseen hanga maatii biraan gaheen dhiise biraa hafee jechaadha. Si galee madaa sana nama beekutu beeka.
sigalemiti ammaal dhabeenini maal namni barra rabbi gaafa uumuuf nama wajjin jiraatu wajjiniin kennaaf sigalemiti so kanaafin haasaa jira isaanis akka gareen kun ittiin si arrabsa sigalee akka waa wanni wayii ittiin si arrabsu hamilee kee ittiin si cabsu barbaada kun immoo akkaataa hamileen kee hin cabneef ol si kaasa sigalee namni waan gaarii hojjete yeroo hunda waan gaarii soqonnama masarat dhaabaa ola deemtee mul'attee hin guddatte malee hin cabne garuu namni akkas na godhe san cabee waan nyaatu waan dhugu hanga dhabuutti ga'e waan jijjiiratu keessatti uffata tokko jijjiirachuu dadhabe sigalee miti hattummaan sagaagalummaan ofuma miidha deebi'ee sigalee miti dhiisaa waan akkasii dhiisaa aanamma tokkoffaa nama fuuldura dhaabadhee dubartii Oromoo miidhamtu arguun barbaadu bara jireenya koo kitaaba koo barreesse keessattis jabinaa fi cimina ani keessatti darbe dubartoota Oromoof hin fayyada jedhee waan yaade nan barreessa amma shaqqalaattiin kitaabatti shaqqalachuuf barreessan sana miti kan hin barreessu isa dhugaan barreessa isa dhugaa akkamitti dhiigaa akkamittiin akka keessa darbe akkamitti boohaa dahee ciisee akkamittiin akka keessa darbe ulfa gootiin akka du'uuf wanta narratti hojjetan sana hunda shira sana hundan baasa sigalee miti kanaafi natti dhagahame ani amma nordoof kan isin jedheef kanaaf maaliif miira keessan gal maaliif dhugaan jaaladha soban jaaladha fakkeessuun jaaladha sigalee miti kanaaf waan ta'eef haala kanatu jira ani jara lachitu ati sirriidha ati dogongora jechuu ta'uu hin taane at least waan waliin dabarsiteef jettee waan si gidduu jiru otoo amma boyfriend girlfriend waliin jiraatan ta'ee rakkoon hin jiru sigalee miti rakkoon hin jiru garuu daa'ima kanaaf amma maal baratame abbaa godhatamoo diina godhatamoo fira godhatamoo ay gaarii goote haadha koorratti akkas goote seenaan kun itti dhagahamu itti mama bar wanti hundi amma teeknooloojiiti wanti nu haasofnu kun bar namni rikkadi godhachaa jiraachuu danda'a sigalee waan jennu irratti waan jennee san itti amannee afaan keessaa baasu waan posonnu tokko itti amannee boru yoo nu gaafatan deebii gahaa qabaachuuf yoo haasofne rakkoon qabu. Sigalee miti nama kuma tokkotu namni kuma tokko hiriyaa kuma tokko qabu kuma lama ta'a hiriyaa sadi yoo qabatu kuma sadi waan inni haasa'e kun nama kuma shan nama kuma kudhaniif ga'uu danda'a wal gorsuu danda'uu qabna yeroo mara maraachuun maali yeroo mara feesbuuk irraa qaldiin maali tiiktook irraa maali qoosaan garamitti deemaa jira dhaloonni kun eenyutu isa kontirool godha safuuf aadaatti yoon bulle amantaasaa yoon kabajne amantaasaa yoon kabanne jaarsa yoon dhageenye haadha yoon hin qaanofne abbaa yoon saalfanne eenyu akkamitti buluuf deema dhaloonni kun meenatti ma kamiin bula gaayyee sodaa rabbii dhiise rabbi maal naan jedhaa dhalan harkaa qabaa kaleessa waliin dabarsinee yoo jedhee rabbi maal na godhaa yoon sodaan ayyee hiriyoonni kun wajjin jiran maal naan jedhu maatiin koo kaleessa waliin nu beekanoo akkam naan jedhu yoo waliin jechuu dadhabne garam deemaa jirra isaa Oppiliinkii godhamee yeroo tokko sultaan mirga isaati deematis fannifame maarree maalin si godhere mirga isaati meessi miira keessa jirtu deem fannifame kana maaltu nagahee mirga isaati mirga dhaqee qabadhu deem kan maaltu nagalcheen abbo hay maal godhanaan jedhana maal si haa godhureen eenyutu waa'ee mirga namaa haasa'e oduu jaanjaa hin jirtu baakishasatimu barbaadeen si dhabe akkas waan ta'eefi ummataaf maal dhaamta uummata Oromoo marratti dhugaa waaqaa akkas wal goona taanaan warra nu kabaju wajjin jiraachuu dhagaa maal gootarii egaa Oromoon gadi baatee Oromoon wayya jennee filannee isaan akkas nama godhan ormi bakka feesii godhu wayya gaa Oromoof maal dhaamsa qabda Meeksikoo ati nama guddaa miti guddummaa koositti natti hima maaliin balleessere sin gorsaa jira dhagee yoo sii ta'e immoo boy yoo sii ta'uu baate. Maal nasraanuu ka'aa wanti shattamee sinii dhuftee sinii dhumattee gara tiktaakisii fooloo godhaa namni kumni kun akka jirtanitti. Namni kumni kun kuma dhibba takka tiktaakii meessi bakka takka fooloo godhaa qoy meeqarra akka jiru laalaa obsi. Mee ila jechuuf kanuma bakka waan biraa seenaa biraas dhaga'uun feenu asirrattis akka haasamu hin barbaannu garuu si kabajnaa si jaalannaa
daa'ima kee akka seeraan guddifattu qalbiin kee akka tasgabbooftu barbaanna. Taataabiif koppiliin kun godhaan malaan namni aan dhufume namni nama hirmaachisna Oromoo bakka akka namni seenu godhamu firaa'u nu dhuftee jirtu waan ta'eef galatooma wanti keessan. Waan nutti mati tokko siin qabdu. Yaa. Waan nutti mati tokko siin qabdu waan miidhame jette tokko siin argine. Yaa. Garuu immoo akka ilma nama tokkootti gaafa yaannu biyya baqaa jirta. Yes. So waan baay'ee sitti dhagahamuu danda'a. Akka dubartii Oromootti nutti dhagahameera. Kanaaf ati akka deeggaramtu, akka cimtu, akka naggaadee taatu, akka goobazii taatu, akka nama biraaf haftu waan barbaannuuf sagantaa sii qabachaa jirra ummaaf Firaa'ol. Yaada kee kenni. Akkam nagaa jirtu nagaa ooltanii. Nagaa jirra galata Rabbii baga jiraatte akkam. Jira wallah alhamdulillah Nasra akkami nagaa jirta ganamarraa si jala ture dhagaa ture. Galatooma Oromooti yaana bira dhaabachuu keessaniif ulfaadha. Jecha isiniif hin qabu waan jedhu sin beeku. Ulfaadha galanni keessanii Rabbiin akiraa duniyaatti isin haa milkeessu isiniin jedha waan biraa wanta dubbatu hin feeneef. Namni waa walii godhuu dhabullee yaada wal bira jiraatuun baay'ee barbaachisaadha. Galatooma Oromooti isinirraa dhalachuu kiyya baay'ee ittiin boona isiniin gammada. Naa jiraadha isiniin jedha. Ayyee muflaa galatarraa fi nuti ifiifi obsa kee jabina kee samrii ati qabdu laalleeti ati obboleettii teenya intala Oromooti intala si komandooti intala warra guddaati osoo nuti sabni kan keessi bira jirru waa hunda ifitti gadhuudee biyya baqaa keessatti daa'ima bareedaa sannu harkatti qabattee waa hunda galliqimsitee jirta jechuun namni yeroo waa fi dhugee waa fi galliqimse gaarii miti baay'ee si galee kan ogguun siin jiru dubbadhuufi miti akka ati deebitee dubbattuufi miti nuti kabajaa siif qabnu si dinqisiifanne akka nama biyya baqaa jirutti tokkotti akka nama daa'ima bareedaa sannu harkaa qabu tokkotti obboleettii teenya dhiiga keenya nuti mataa ol qabatee akka isiin akka feetetti gammaddee jiraattu hawaasa bal'aa sabasaa jaalatu kan rakkoo walitti hin dhiisne kan gadda walitti hin dhiisne kan garaa walitti hin jabaanne kanaa wajjin yeroo gabaabaa keessatti waan danda'u sabni kun akkasii godhuuf ani ganama fuula feesbuukaa xiyyaaraan maxxansee meessi na jalaa futee boostii gootee siilleen achiin gara tiktaakii dhufu wal mari'anne meessin galatoominaan jettee keessaa naa bilbiltee amma ganama nama 2,500 irratti dubbataa ture yeroo san meessiidhaaf hin mijanne ani laayifii irraan baane asuma ijoollee hojii osoo qoosu meessin tiyyaa waan irraa harkaa qabdu fixxee naa dhuftu waa galatoomtu seennee amma waa'ee kanarra jirraa waa si gaafachuuf osoo hin taane dubbadhuuf osoo sin jenne nuti ilmaan Oromootis si duuba jira siin jechuu barbaanneeti. Galatooma hundi keessanuu ulfaadhaa warroonni yaadan warroonni misejii keessanillee deebisuu dadhabillee galatooma ulfaadhaa jecha hin qabu waan jedhu sin qabu galanni keessan Rabbii biraa isin haa kafalu walla waan jedhu sin harkaa babbadee bakka. Abshir. Namni dhugaa Oromoo koo irra deebii Meeksikoo irra deebii guyyaa itti geema uummanni akka geemaa godhee haa taphachiisnu jenne san irra deebii warra amma dhufeef ibsi viidiyoon waraabanii poosti godhanii atileen viidiyoon dalagaa anis ni dalagaa feesbuukattis poosti ni goonaa akkasitti obboleettii teenya bira dhaabbannaa jechuu gamtaadhaan Oromoon hundinuu. Irra deebii kanaaf gaafa roobii jechuun guyyaa 3 booda sa'aatii isaa qabanna sa'aatii kamitti mijata kan jedhu san as jalatti guyyaa sabbii goone guyyaa sanbata xiqqaa guyyaa akka kalee sanbata uummataa mijata. Sanbata lamaan ani biiziidha. Sanbata qidaamidha. Qidaamee silaa uummanni guyyaan sappoorti godhuu danda'anii
Yoon jiraatin illee haa ta'u jette rakkoon jirani garuu Qadaame jira kaan sa'aatii boodadha achi eessa akka wanti ta'uu danda'u. Sa'a sagal boodadha sagantaan kee hin danda'u. Galgala sa'a lama booda. Aayaati hin danda'anii sagantaa sitti maan jira. Kudha shanitti yoo goone yoo Meeksikoo okay guyyaa qidaamee uummanni isaatti qophaa'anii qidaamee guyyaa kalee Fagaata. fagaata. Diyaaspooraan yeroo hin qabu laala mara koo biyya alaa jirtu siimuu Meeksikoo kanama biyya alaa jirtu. Qadaame sa'aatii sadiitti yookiin sa'aatii afuritti gochuu dandeenya. Yeroo bareedaadha. Ijoollee biyya arabaa nu jala arafa malee ijoollee keenya Oromoo biyya arabaa keessa jiran guyyaa dalagaa qabanii warra taaptaabii fi koppiliingii kana nu gargaaru nu jala arafa malee warra diyaaspooraatiif halkan sa'a jaas ni mijataa qidaamee jechuun. Qadaame sa'aatii lamatti wayyaa. Qidaamee akka Itoophiyaa sa'a afur yookaan akka Itoophiyaa sa'a shan halkan keessaa. Sa'a afur nu haa ta'u sa'aatii shanii wayyoo riba baay'een jaalladhaan bannaati. Bakka ishi qidaamee guyyaa akka kaleedha sa'a afur haa ta'u akka Itoophiyaa sa'a afur. Koomantii barreessaa. Okay, sa'a afuridha. Bareedaadha dhugaa. Okay, viidiyoo kana wal jalaa qabaa deemaanii feesbuukaanis nu hordofaa tiktookii yeroo sagalee waraabnes nu hordofaa saba koo lammii koo duwiitiin dachii garagalchaa obboleettii teenya intala teenya intala warra guddaa intala Oromoo osoo nuti jirru mataa gadiin qabattullee waa hundee fi galliqimsitee onneen sillee nu jalaan dhukkubtu jechuudha. Isin nutti ni manne wallahi la azim seenaban sagalee naataa nuun hin jenne kakadhee isinitti himaa jira. Nuti akka isin mataa buustee akkasitti waa hunda liqimsitu mucaa san qabattee akka feetuun harkattu biyya baqaa Ijiptii keessatti haa isin dhibu ani waan fokus godhee qaba. Wallahi ani Zeenabaa nama wajji nyaate nama wajji dhuge nama uffata tokkollee wajjin uffanne anaaf Zeenabaan nama mana isii kalloo isii tillee taa'ee harka si nyaadde inumaa kochoo arsiirraa erga wajji nyaanne nuti naaf miciyoo tana jechuudha. Akka meediyaa kana qofaa miti amalli isii saalee kan nyaattee quuftu sinseetu fuulli isii hona gutakka sitti hin jijjiiramu nama hedduu kabajaa guddaa qabu. Ani Ijiptii akkan ture ni beektanii laaleetiin namni hundi viidiyoo hojjetaaf namni hundi duwiitii godha. Suuraa sana olii gad deeman yaa Nasraa sabni kun himcoo sana akkuma itti sagalee ta'uuf dhabee miti maal godhuu qabdaa bakka ani obboleettiitiin yaa wanni feete haa taatu gabbee hawaasatti ibsaa jeetiin murteeffadhee. Dubartiin dubartiif gadooddi. Masarat dhaabaa daqiiqaa afur osoo nan feesbuuk iyya poosti godheen dhaabbatiin poosti goote na jala. Ani poosti godhee daqiiqaa afur. Qaxxitaa miseenjaraan dhuftee na dubbiste meessin intala jabduu nuti qabnu. Sogaa saba koo kunoo akkasii wanni jiru isinitti himannee jirraa. Qidaamee yookaan sanbata xiqqaa yookaan immoo guyyaa sabtiidhaa akka Itoophiyaa halkan keessaa sa'a afur mana umma firaa walitti geema taphachiistanii giiftii kannitaniif mucaa siitiif jecha isiif jecha biyya baqaa Ijiptii Kaayiroo keessa jirti waan ittiin gammaddee mataa ol qabattu sabni koo Oromoon akka nuuf bira dhaabbattan akka intala Oromoo takka kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Thank you Faayoo. Kabajaaf jaalalaan Oromoodhaan isin kadhannee jirra. Galatoomaa isin jechuu barbaanna. Baay'ee galatoomaa. Hedduu ulfaadha. So yaada keessan baay'ee gaariidha. Hedduu koomentiin nutti tola. Hedduu takka sappoortiin keessan baay'ee gaariidha. Umma Flower namni biyya alaaf biyya keessa Afrikaa Araba keessa jiraatu namni ittiin isii biran dhaabbanne hin jiru. Shakkii takka hin qabu. Hordoftoonni illeen akkasumatti shakkii hin qabnu hedduu galatooma. Hedduu takka ulfaadha galatooma isin jaalanna. Hedduu galatooma akkasitti haa walquba qabaannu. Meeksikoo yaada dabalataa haa dhooku. Yaa ani yaadan qabu namni walirraa daa'ima qabu borullee wal argaa borullee wal dubbisaa sababoota walitti isaan fidu baay'eetu jiraata. Galatoomi qeerroo isin galatoomaa ishee warri kennaa jirtan ulfaadha. Thank you so much. Wallahi galatooma. Galatoomaa. So nuti isaan jidduu seennee wal hammeessuuf dubbii ooyisuuf adda fageessuuf miti yoo walitti deebi'an. Isii qofa xiyyeeffannaan keenya nama biraa tokko maqaa kaasaan jirru kaasuuf illee miti. Kanaafi akkuma
akkuma akka amma gootan kan akka nu gootan barbaanna. So isinin dhufti anaaf Nasraan mana hin banna namni galee haasawoo jiraatee walaloo nama nu dubbisu hin qopheessinaa sirboota gidduutti naffeerraa so haala sanaan waliin turraa ittiin qophaa'anillee yeroo baay'een qabu an laayivii irra taa'ullee baay'een jaaladhu garuu immoo jalqabeettiin seenaa. Itti fufna maqaan eenyu haadha Firaa'ol jedhamti? Ummu Firaa'ol. Haadha Firaa'ol haadha ummaa jechuun umma Firaa'ol. Haadhuma jechuudha. Follow godhi amma. Haadha Firaa'ol ayyee ni godhaani. Duratti ture natti fakkaata. Firaa'ol ayyee ni godhaani. Ya aman ko galatoma dhagaamaa jira amma ya akkas waan ta'eef rabbi walitti nu haa deebisu gaafa sanbata guddaa akkaawuntii nu ergi birrii 5,000 Itoophiyaan erga akkaawuntii na ergeedha garuu akkamiin gara isheef dabarsanii gara keetti hawaalaa Ijipti jirtu kanninaaf hawaalaan ni jirti. Follow godadha umma Firaa'ol follow godadha namni si ergu feetan kun as jira isin keessan bilbila si fi maqaa hawaalaa isiniif ergiti Ijiptitti ergitaniif meessi biroo son taane isin biyya Masrii biyya baqaa jirtu waan ta'eef asin umma Firaa'ol maallaqi namaa walitti qabu tokko akka nama dhufuun barbaadu ani qaxxataa dhufee bira akka galuun barbaada kanaaf haala sanaan itti fufnaa jechaadha. Wanti kun barbaadu. Wanti godha follow godha isini namni waa gargaaruu barbaadan keessaan inboxii barreessaaf. Naami warina hiriyaa kiyyan. Meesii fillee namni 2,000 kun follow godha. Tokko soodda nafne namni 2,200 takka meesii keenya follow godha. Thank you galatooma. Dhimma kanarratti jabaadha. Fiidiyoo amma waraabdan yaa saba kooniin beeka akkasiin fiidiyoo guutuu kana waraabdan shakkiin qabu. Fiidiyoo sagalee gargaarsa haadha Firaa'ol Zainabaa kabajamtuu teenya tana namni hundi akka dhageemu biraan nu gaya hedduu galatooma kabajama. Ulfaadhaa xumurree miire haadha Firoo baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa ati fakkeenya dubartiiti ashitti baaleemu. Hajartii hamsaa kottu. Oh, sodaa keessan ayyee galchi sodaadha nuti warra. Cuma wal dubbistaane. Galchini so